Oromiyaa Global Media Corporation irraa kan isinii darbu sagantaa sagalee ummataati. Sagalee ummataa kana keessatti rakkoo Oromiyaa ummata Oromoo kan gara Suudii baqatee fi lammiilee biyya Itoophiyaa keessa jiran dabalatee dararaa ga'aa jiru irraa sagalee ummata sanii kallattiidhaan ta'uudhaa fi mana hidhaa Shamaamirraa hidhamaan tokko sagalee ofii nu dhageessa. Maqaa isaa akka nuun gaafanneen kabajaan garanumaan isin beeksifna daawwattoota hordoftoonni keenya. Obbo Baga nagaa dhuftan jechaa amma mana hidhaa kamitti argamtan? Ayyee isinillee galatooma ani Saudi Arabiyaa mana hidhaa Shumeetti jedhamutti argama. Sodaa natamma maqaa kee akka himanne barbaaddu yookaan suuraadhaan godhamneef maali jettee shakkiteeti? Nuti amma kana sodaan waan nu tokko tarii dhimma siyaasatti illee ta'uu danda'a waan tokko waan maqallee himachuun barbaadu. Kanumaati ammaa fi ibsuun barbaadu ammoo bira osoo taree dhooyte. Wannati godhaa jirtu nama tokko abaaraan jirtu rakkoo tokko jedhaan jirtu rakkoon keenya furmaata argatu waan jedhuuf irra jirtaaf siin jedha. Maal fakkaata manni hidhaa suni akkamitti jirtan maal faatu achi keessa jira nama hagamtu achi keessa jira? Manni hidhaa kun mana hidhaa Suudiin qabdu keessaa isa tokkoffaadha. Akka biyyattiitti mana guddaa hidhaa kan biyya kanaa kan namoonni hedduun baay'inaan keessatti hidhaman keessaa isa tokkodha. Namoonni as keessa jiran nuti manni hidhaa kun baay'ee guddaa waan ta'eef koodiidhaan jira. Amma manni hidhaa kun baay'atu hin beeku garuu daree hidhaa jiru keessatti nama haga baay'atu daree ollaa keessa jiru beekna. Manni hidhaa akka keennaa yookaan dareen akka nu keessa jiru kun koodiidhaan fakkeenyaaf A jedhaa, B jedhaa, C jedhaa, aan qofti haga 80 tokkorra haga 80 akka jiru dhageenyee jirra. Baalleen akkasumatti tokkorra haga 80 akka jiru dhageenyee jirra. Mana hidhaa tokko yookaan daree tokko keessa nama 200 kan hidhamee jiru jechuudha. Daree hunduu nama 200 kan hidhamee jiru jechuudha. Kanaaf bifa kanaan jirraa jechuudha haala baay'ina namaatiin keessa kan jiru. Manni hidhaa ka'aa jedhu 200 akkas ta'a manoota hedduutu jira jechuudha. Kana keessa dubartii fi dhiirri walirra hidhaman ijoollee dabalatee akkami haalli sun? Koodiin jedhu koodiidhaan siin jedheera. Koodii A tokko keessa nama 200 jira. Koodii A2 keessa nama 200 jira. Koodii A kanatuyyuu haga 80 deemaa jechuudha. Warri dhiiraa addatti hidhamaa, warri dubartii addatti hidhamaa, dubartiilleen akkasumatti addatti koodii qabdii, koodii sadii hidhamanii bifa kanaan jiran haalli itti hidhamiinsa. Manniin hidhaa Suudi Arabiyaa keessaa hunda bakka hundarraa guuranii achi walitti qabammoo manniin hidhaa bakka biraatitti kutatti jira. Jizaan, Jidda, Maalii kutaadhaan Suudi Arabiyaa hedduu waan taateef uummanni Oromoollee akkasuma faca'ee waan jiruuf bakka kanatti hidhan immoo bakkuma bakkatti hidhan. Amma maaltu jira manni hidhaa akka biyyattiitti tokkoffaadha. Mana hidhaa tokkoffaadha. Mana hidhaa tokkoffaa kana fakkeenyaaf naannawa faffagoo naannawa kan jiran magaalaalee garaagaraa akkuma magaalaalee baay'attuun magaalaalee jiran hunda keessatti nama qabanii walitti qabanii ergasii guuranii bakka jiru hundarraa as fidan. Kun manni hidhaa kun naannawa Jiddaatti kan argamudha. Manni hidhaa tokko Riyaaditti argama. Tokko asitti argama. Garuu akka Suudiitti manni kun tokkoffaadha. Manni hidhaa kun tokkoffaadha. Kan Riyaad immoo lammaffaadha. Kanaaf manni hidhaa kun isa tokkoffaa isa as dhiyoo kana waggoota kurnan dura ijaarameedha. Kanaaf naannawa Jiddaa, Jiizaan, Tabuuk, Xaayifii, Abahaa, Madiinaa naannawa kanniinitti namoota qabanii guuranii asitti walitti qaban ka Jiddallee ka Makkallee kun hundu mana kana dhufaa jechuudha. Mana hidhaa kana dhufaa nama hedduu as dhufaa jechuudha. Warri qabame mana hidhaa akka malee guddaadha jechuudha. Warroonni daangaa karaa Yamaniitti seenanillee garri biraa kadha kan hin jiru.
karaa diizaaniitiin jechuudha. Diizaanii walitti qabanii erga fidanii jechuudha. Manni hidhaa kun kanaaf akkaan mana hidhaa guddaa namoonni hedduun keessatti argamanii. Waliigalatti mee tilmaamaan yoo kan beektan taate akkuma kamiinuyyuu waliigalatti uummanni baqatee biyya san jiru sun dabalanni ka hidhaa jiru hammana jedhanii tilmaama isaa beekuu dandeessani? Wallahi waliigalatti maaliif beekuu hin dandeenyu namni guyyarraa qabamee dhufa. Namni guyyaa rabbi uume kanarraa nama qabanii fidan waan ta'eef tilmaama beekuu hin dandeenyu. Maaliif namni beekuu danda'u hin jiru isaan qofatu beeka. Warri daataa guurratti isaanii isaantu beeka. Guyyarraa iddoo garaagaraatirraa namoonni qabamanii dhufanii namni hidhaa jiru beekuu hin dandeenyu jechuudha. Nama hidhaa keessa jiru. Namni ala jirullee hin beeku. Hidhaa kana keessatti akkamitti jiraattan? Nyaataa dhugaatiin maal fakkaataa? Akkamitti jiraattan? Bakki bultii dabalatee wannoonni adda addaa qabaan isinii godhan kun maal fakkaatanii? Tole, kun gaafii bareedaadha. Gaafii haalli itti ijaaraa jiru tokkoffaa as keessatti namni asitti qabamee hidhame namoota umriin isaanii gurguddaa maanguddoota warra namni qarqaarsa namaatiin deeman maanguddoo waggaa 80 maanguddoo waggaa 70 wayii ka warra taa'anii salaatan fa'aa namoota gurguddoo kanniin jira mana kana keessa akkasuma namoota laaltee gartuu kana keessa namni waggaa 80 umriidhaan jira, daa'imni jira, guddaan jira, xiqqaan jira. Akkuma laaltee gartuu kana jechuudha namni kun akkatti jira. Guyyaarraa taraa tokko qofa nyaata jechuudha. Namoonni as keessatti agartu kun guyyaarraa yeroo tokko qofa nyaata. Yoo dhukkubsate mishee ifaan hin jiru du'aa jedha. Yoo galtiin jirtu jettee mootummaa keessa ni jedha. Mootummaan nuti qabnu kun kami inni? Dhukkubsattoota hedduu jira. Namoonni dhibee garaagaraa dhukkubsatan warri dhukkuba sukkaaraa dhukkubsatu, dhukkuba dhiigaa dhukkubsatu, warri kalee dhukkubsatan dhibeewwan biraa hedduu hattaan kan laamsha'ee lafatti galee jira. Namoota hedduu ijoollee daa'imman ijoollee biyya kanatti dhalatti kadararamtee kanniitu jira. Karaa nyaataatti yoo kan gaafattu ta'e nyaanni asitti sadii nyaatama. Ganama guyyaa waaree yookaan laaqana kan jennuu fi galgala irbaataa jechuudha. Ganama kan namaaf kennamu asitti kubzii jedhaniini namni warri sagantaa kana dhaga'u ni beeka. Kubzii takkitti firii takkitti akkasuma idaamni yookaan kibboo wajjin dhufu waan xiqqishuu cilfaa xiqqishuu wayii yookaan fal'aana jennaani fal'aana takkitti kan kenne waan akkasii sanatti dhufaa jechuudha ganama cireerratti. Laaqana irratti ruuza xiqqishuu waan xiqqishuu biyya kanatti ruufa qabsaa jedhanii yookaan waan ruubii jechuudha ruubii takkaagan. Akkasuma galgala irbaata irratti illee kubzii yookaan kittaa takkitti waan xiqqoo akkanuma liqimsaa lama jechuudha. Kanatu nuu dhufaa jechuudha. Haalli jireenya as keessa gama nyaatatiin baay'ee nama yaachisa. Akkasumas gaaf garii immoo namni hedduu waan ta'eef namni mana tokko keessa qofa jiru nama 200 waan ta'eef nama 200 kanaaf nyaata 170 fidanii wal hanqata. Kun immoo namoonni asitti hidhaman kana irratti rakkoo guddaa uumaa jira jechuudha. Haalli fayyaa namoota dhibaman kun mana yaalaa hin argatanii. Kanaanis rakkoo guddaatu jira. Hin qorraa mukayyiboo kan aayitiisa jedhan kana namatti bananii ni qorraa. Qorri kanaan baay'ee namni miidhamaa jira. Maaliif daree tokko keessa nama 200 waan ta'eef algaan yookaan sireen jiru kan nama 64 qofa. Kan seeran jiru nama 64 qofa. Nama 64 qofa kana ta'ee nama 200 laalika. Namni algaan tokkitti yookaan sireen tokkitti nama 2 qabama. Namni kun guuteen sireen gubbaa jalli guuteen namni balaataa lafarra rafaa jechuudha. Kanaaf haalli as keessatti nuti keessa jiru gama kunuunsaatiin yaala hin argannu. Hirriba hin dandeenyu, hirriba hin argannu. Kanaaf bifa kanaan jirraa jechuudha. Akkasitti jirra haala jireenya. Bareeda. Haalli jiru kan waa'ee jireenyaa achi keessaa akkuma nu hubachiiftanitti ta'ee gara duubaatitti isin deebifna. Maaliif mataan dura jiraachuun murteessaa waan ta'eef gaafii kana kaasee maali rakkoon akkanaa kun kanaan dura jira Suudi Arabiyaa keessaa moo haarawatti dhalate yoo haarawatti dhalate ammoo sababa isaa wajjin maal akka ta'e nu ibsa. Wallahi rakkoo akkanaa kanaaf dura rakkoon hima jira rakkoon nama qabu hima jira
rakkoon nama qabuu kun biyya kana keessatti dhima jira. Garuu kan baranaa kun baay'ee isa adda ta'ee fi isa lubbuu nu ajaa'iba. Kan nama hunda ajaa'ibsiisedha. Maal akka ta'e rakkoo haga ammaa hin beekne. Maaliif akka nama qabatu hin beekne. Rakkoon isaa maali namni hin beekne. Qabamee hidhamuu malee namni keessattuu lammiin Itoophiyaa akka malee goolamee akka malee qabamee hidhamuu malee rakkoo isaa maal akka ta'e beekuu hin dandeenye. Namuu tilmaamuma garaagaraa kaayaa garuu rakkoo kana jedhamee rakkoo kanaaf uummata kana qaban jedhamee wanni nama kaayanii jala sararame hin beekne. Mee tilmaama keessaniin akkamitti yaaddan kalee kanaan duraatiin wal dura qabuudhaan kun ka addaati jedhaartanii isinoo tilmaama keessaniin akkamitti yaaduu dandeettan? Maaliif rakkoon kun bifa haaraatti haalli adda ta'een akkaataan nama itti qaban akkaataan nama itti guuran baay'ee akka malee adda. Tokkoffaa qabaadhatiin dura namni biyyoota birallee dabalatee maqaqabanii nama waraqaa hin qabne waraqaa jireenya biyya sanaa hin qabne maqabanii. Inni ammaa kun nama waraqaa qabus nama waraqaa hin haaromseeffatinis akkasumas maanguddoota dubartoota qaama miidhamoo nama qaama miidhamaa warra maanguddoo hedduu namoota kana walumatti guuranii nama Itoophiyaa ta'e qofa irratti xiyyeeffatamee kan nama Itoophiyaa qofa guuraa jiranidha. Waanuma Itoophiyaa jedhame hunda guuranii mana hidhaa kanatti kan naqanidha. Kanaaf lammiin biraa immoo hin qabamu jechuu haga ammaatitti yeroo qaban san nama lammii biraa yoo ta'e gadhiisanii kan Itoophiyaa yoo ta'e hin qabanii. Kanaaf akka durirraa haalaan adda ilaalchi isaan nuuf qabanis addaa nuti kanan beeknu tarii balleessaa keenya ta'uu danda'a tarii dhimma biraa ta'uu danda'a kana gaanamu tilmaama garaagaraa kaayaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Dhimma isaan waan kana akkas irratti xiyyeeffatanii lammii Itoophiyaa qofa akkatti guuranii asitti dararaa jiranii. Rakkoo kana gama mootummaatiin kanaan dura islaafuu rakkoon mul'ataa haganan turre jedhaa turtanii isa bifti yoo itti qabame ittiin galuu akkam ture mee isatti yoo deebine gaariidha. Gama mootummaan maal godhe jechuuti dursine. Mootummaan kun ka Itoophiyaa moo ka biyya kana? Ka Itoophiyaa maal godhaa ture kanaan dura rakkoo sanniin haalaan laafaa ture akka ammaa kana mul'annee ka Suudi Arabiyaatillee maal godhaa ture jechuudhaan duratti karaan ittiin yoo qabaman gal'aa turan bifa kam ture mee dura? Namni qabama. Namni hedduun qabamaa ture. Akkitti qabamanii namni yoo qabame as yoo dhufe yoo guddate bultii guddatee yoo guddate bultii as ga'uu ture asiin dura. Namni hunduu qabee dura yoo mana hidhaa kana ta'e yoo suugala mana hidhaa kana keessatti namni dararamu yoo suugala namni marruu kan beeku jechuudha. Kanaaf amma waggaa akka amma mootummaan jijjiiramaa Itoophiyaa dhufe kana akkuma hundi keessanuu miidiyaa irratti argaa jirtan yakka tokko malee ijoolleen qabamanii mana hidhaa keessa turan aba ammaa kana dura jechuudha. Namni qabame dafee gala garuu akka kana maaliif akka turan hin beeknu namni hin galaa hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaa kan bira rakkoon akka hin beeknullee bifa kana kan duraanii dafee galaa ka ammaan galu warri ammaa erga qabamee amma gara ji'a sadiitti fuudhaaf deeman jechuudha. Dhimma tokko malee. Mootummaan Itoophiyaa lammii isin lammii biyya saniiti. Mootummaan Itoophiyaa waan dhimma kana irratti namni biyya mana hidhaatti dararamuu akkasuma rakkoon garaagaraa umriidhaan dhukkubaan ga'aa jira. Kanaaf furmaanni kana jedhee waan kennaa jiru wanni argitan jira. Nuti waan gara kanaan wanni tokkonni agarree jiru gama waanuma isaanumaa arginee hin beeknu. Mootummaan biyya kanatti bakka bu'aan mootummaa hin baasedha. Imbaasiin biyya kanaa nuti gara keenyaa amma gara ji'a sadii as keessa jirra. Imbaasii biyya kanaa guyyaa takka kan bira dhufee bakka nu jiru kanatti rakkoon keessan maali kan nuyi jedhe takka arginee hin beeknu. Mootummaa bakka bu'ee kan jiru imbaasidha. Imbaasiin nu bira dhufee nu gaafatu. Mana hidhaa kana keessatti nuti warra amma qabamee yoo ji'a sadii ga'e malee nama yakka tokko malee namoonni hedduun qabamanii waggaa tokko osoo waan balleessin osoo waan tokkonnaa jedhin warri waggaa ga'ee jira warri waggaa lama ga'ee jira warri akka hin qabne jechuudha. Kana jira. Kan ammoo imbaasiin itti dhiyaatee sila rakkoo isaanii ilaalee maal akka balleessan quba qabaatee rakkoo isaanii jala deemee turuu qaba. Imbaasiin keenya as jiru baay'ee dadhabaadha. Nuti isaan arginee hin beeknu haga amma.
Kanaafuu gaa mootummaan jechuun hin baase jechuudha. Bifa kanaan waliin jiran jechuudha. Hubanuu qaba. Mootummaan isin bira dhufees ta'ee bifa mul'ataa jiruun gargaarsi yookaan tumsi inni nuu godhe hin argine yaada jedhu. Akkas gochuu dhabuu irraa akkamitti yaaddan isin komiin isin itti dhiyeessitan mee akkami mootummaan kun bu'aa inni kana nuu kenna jettanii itti yaaddanii fi akka lammiititti bakka bu'aa wabii kenna nuu jettanii abdattan maaltu jira? Akkamittis ilaalta bu'aan kana? Mootummaan egaa lammii isaa ergaa rakkoo keessaa hin baafne wanni nu abdannu amma rakkoo kana caala hin jiru. Hin baafin biyya kana mootummaadha. Rakkoo uummata biyya kana jiraaturra yeroo rakkoon irra ga'u rakkoo isaa hordofee jala deebi'ee waan isaa hunda yoo yakkallee ta'e yakka sanillee karaa seera itti gaafatamsiisee nama yakka hin qabnellee akka inni hin dararamne mana keessatti dhukkubsatee akka hin dararamne dubartiin akka hin dararamne maanguddoon akka hin dararamne namoonni garaagaraa akka miidhaan irra hin geenye hordofuu qabaa tureeyyu. Kana godhaan jiru silaa kana godhuu qaba. Nuti ammallee mootummaa biraan qabnu mootummaan qabnu kama biyya keenyatti waan kana godhee uummata kana rakkoo kana keessaa baasuu akka qabuudha kan namni marruu eegaa jiru ganamaa galgala mootummaa fi osoo hin ta'in akka dhageenyutti mootummaa biyya keessaniifi baratuu qabu jedhanii dhagaa jirra. Kan isin fudhatu jedhee mootummaa biyya keessaniitti jedhanii. Kanaaf wanni namni irraa eegus wanni namni irraa abdatus gaa nagaan gara biyya isaatti galuudha. Biyya kanatti ati nu haa yaatu osoo hin ta'in biyya keenyatti nu haa galchuu ka jedhu kanuma irraa eegan. Gama biraatiin ammoo mootummaan Suudi Arabiyaa yeroo rakkoon akkanaa kana dhalattu heddumminaan namni hidhamu ibsi isinii godhu mana hidhaa keessatti rakkoon keessan kana yookaan ammoo mootummaan keessan furmaata waan kanaa laatuu dide jedhanii ibsi isinii godhan jira. Moo mana hidhaatitti isin oloofaniitumaan jedhisan. Wanni duratti kabaranaa qabaan adda jedheeyyuu kanuma rakkoo keessan kana jedhanii wanti nutti himan hin jiru mootummaan biyya kana kanaaf qabamtanii kanaaf isin guurraa kanaaf bifa addaatiin lammiilee biyya biraa irraa biyya kana lammiin biyya hin jirre hin jiru keessattuu lammiin biyya Paakistaan, Indiyaa, Baangilaadesh, Suudaan, Masrii biyya baay'ee jira. Wanni akkatti isin qabuu rakkoo kana jedhanii wanni nutti himan hin jiru. Haga mana hidhaa kana osoo namni dhufee isa dhiisaa nama dhukkubsatee guyyaa hedduu nurraa fuudhaa akka hin geessaa yoo jennu warratti dhiisanii ija gadaantummaadhaan nu laalan jechuudha. Gadaantummaadhaan akka ilmi namaa hin laalamnetti yeroo tokko jechoonni isaan nuun jedhan waan hin taane biyyoota hokkataa waan ilma namaa hin jenne nuun jedhanii baay'ee tuffii guddaa keessa nu galchanii siniin jiranii jechuudha. Rakkoo waan takka nutti muudhiisaa namuma dhukkubsatee nurraa hin fuudhanii rakkoo nyaataa yeroo jiru kana yoo iyyannellee uummata akka furmaata nu hin kennani yeroo tokko hin dhufanii nu poolisoonni dhuftee balbala irratti yoo deebitu yoo balbalumarraa xiqqoo itti dubbanne duraan dhagaadhi rakkoo nutti muudhiisaa bifa kanaa jirraa. Viidiyoo adda addaa irraa argaa jirra ijoollee qullaa jettee iyyitu tumaan fa'a jiru waan akkasiitiin mul'ata. Kunniin mana hidhaa keessatti waan ta'aa jiru moo akkasumaan namoonni Photoshooppii dalagan? Mana hidhaa keessatti iddoolee garaagaraatti manni hidhaa kun kan jirru isa guddaadha. Isa bal'ifamee haga nama 64 akka qabamutti ijaarameedha kan Jiddaa jechuudha. Naannoo Riyaad jiru jira. Kan naannoo Riyaad sun xiqqoo kanarraa baay'ee gadaanaadha. Wanni irra ciisanii jiru lafarra ciisanii feestaala uffatanii algaa hin qabanii qullaa isaanii ciisanii yeroo tokko nu amma garuu seenanii yeroo nuti iyyannu nuti nama fidanii hin beekanii nullee matumanii irratti itti hammaatu naannoo gara Riyaad kana kanaaf haadhima jiraa jechuudha wanni ammatti na gaafattu. Rakkoon akka jirutti ifa jechuudha waan sobaan ta'e osoo hin taane ifa galan rakkoon jira. Gama namni yoo du'eentiin achi keessatti namni dhukkubsatee du'uu hin danda'a waan garagaraatti ta'uu danda'a. Isinirraa yeroodhaan baasanii waan kana maaliif waan viidiyoo irraa argaa jirru tokko namni yoo dura deekunu ammaa du'eera jedhanii reeffafaa mul'isaa turanii kanaaf si gaafadhu.
amma nuti namni daree keessatti du'eetiin nurra hin baasin nuti daree keenyatti nun qunnamne garuu iddoo biraatitti nullee argineerra namni erga inni warra ga'e yookaan sakraa isa jedhamu san ga'e hin fuudhanii nu bira namni baheetiin ka du'e jedhan tokko hin jira nama dhukkuba tiibii dhukkubsatu gara ji'a tokko bahii nu bira turee dawaa argatu akkasumatti ciisaa ture ergasii booddirra dhiyyiinsamee kan nama kan baasanii asii kana yoo dhageenye immoo duree dhageenye alatti jechuu isaan fuudha. Amma akka daree keenyatti yookaan kutaa keenyatti namoota baay'ee dhukkubsatantu jira malee namni nu biratti dhufee nu biraa gadi baasuu hin jiru. Bareeda atamma haga qabamtee baatii sadi laakkadheera jettaa siin duratti illee qabaa akka turan beekamaadha. Jireenyi alarraa yeroo qabaan jiru san mana namni kaatee mallaqa guddaa kaatee achirraa nyaatu yookaan waan godhu jiru baanii dalaguutu jira. Maal fakkaatamee haalli sun warri ala jirus dararama keessa jira moo fooyya'aadha? Yoo gara tokkoon laalle mana hidhaa kana wayya warra ala jiru sanirra warri ala jirus baay'ee dararaa guddaa keessa jira. Maaliif biyya kanatti ifa ati tattaafattee waa daddalaydee jette malee jiraachuu hin dandeessu. Wanni nyaattu mallaqa, manni keessa galtu mallaqa. Wanti hundi mallaqa, wanti ibsattu mallaqa, bishaan mallaqa, wanti hundi mallaqa sanuu jireenya biyya kanaa baatii irratti dabalanii waan turirraa yeroo yeroodhaan ol kaasaa deemanii jireenyi hundi qaaliidha jechuudha. Kuni kanaan ta'ee rakkoon kun irratti argamee jira. Rakkoo argame kanaaf guyyaa namni olii gad deemee dalagachuu hin danda'u. Halkan hirrafu mana caccabsanii guyyaa bakka deema bakka dalagaatitti namni biyyanaa olii gad deemee guyyaa wada dalagatee carraa kanaa bakka dalagaa sanitti hin dhiisanii kanaaf baay'ee tokko ulfaata ala keessas jireenya ala keessas ani yeroon qabamii san ala keessa hirrasu deemee dalaguu hin dandeenyu baay'ee ulfaata namni hundi bifa kanaan rakkoo hamaa akkasii keessa jira jechuudha ala jirus. Itti dabalee warri ammas yeroo sa'a kanatti ani hin beeku akka dhaamsaatitti biyyoota garaagaraa irraa kan daandii irra jiran gara Suudi Arabiyaa kan deemantu jira. Isaan kanniin maal jetta? Yoo dhufaa jiraatan gamanas deemaa jiraatan maal jetta? Dhaamsa akkamii dhaamtaa? Wallaahi nuti duruu rakkoo kanaa osoo hin ta'in duraanumaa yoo waan kana baay'ee balaaleffanna baay'ee rakkoolee karaa kanarratti nama gayan namni karaa kana deeme ni beekanii arga. Rakkoon guddaan hundaan rakkifaa jiru duraan labbiileen keessa karaa sana gabaa jiran baay'ee isaan guddaan akka irra gayaa jiru namni barbaada. Keessattuu ammoo Yamanii sun turirraa nageenyi fi boora'ee erga dhufee lammii keenya baay'ee achi keessatti miidhamaa ture baay'ee miidhamaa jira. Keessumattuu erga hidhamtoonni sanaa keessatti gubatanii namni waan kana gurraan dhaga'u namni argu gara sanii dhaqu fayyadee biyyaa jiru warraayyuu namni karaa fakkuufu akka dhaabatu namni marruu biyyaa ture kanaaf dhaamsi nuti qabnu namni marri dhaamsi qabu namni ibidda osoo argu itti deemuu hin qabu karaan sun karaa ibiddaati garbi itti deemanii jiru garrubbaan nuti akka dhiisu biyyumarraa ta'ee amma namni argu yoo gale agarana deebi'u yaadu yookaan ta'ee as deemu qabamu osoo beeku jechuudha. Osomaa ta'e iyyuu biyyummaa Yaman nagaa qabaattee osoo deemanii biyya Suudii kana dhufan dalaguu danda'an jiraachuu danda'an haalli fi akka malee ulfaataa jechuudha. Keessa taa'uu hin dandeessu karaa seeraan alaatiitti warri seera qabuuyyuu warri waraqaa qabu keessa taa'uu hin danda'u. Akka amma argaa jirru saala amma deemaa jiru jechuudha. Kanaaf biyya seera hin qabne biyya keessa teessee dalaguu hin dandeenye biyya keessa jiraachuu hin dandeenye kana maal gochuu hin dandeessa. Lubbuu immoo lubbuu kee dhabuuf yoo maali osoo biyyi sun nagaa taatee ka dalagaan jiraattee nama lubbuu kan dhabamu taate namni carraaqiyya yaala jedhee deema. Kanaaf karaan biyyarraa ka'anii biyyuma keenya gandarraa manarraa ka'anii haga Suudii ga'anii kunutti ibidda keessa deemsa lubbuu kee wareegee deemsa namni osoo argu lubbuu fi wareeguuf halaatu hin barbaachisu obboleeyyan keenya obboleettiin keenya karaa kana as yaalu yookaan as deemuudhaaf yaala hundi isaanii dhaabbatanii biyyuma ofii keessatti irratti riskii isaanii dhaabbachuuf gara as deemanii lubbuu isaanii akka hin alaa'isine nama hedduu karaa kanatti dhabame nama hedduu karaa kanatti du'ee nama hedduu waraabessi nyaate nama hedduu qurxummiin galaanatti saranii nyaatanii kanaaf adaraa keessan gara Afrikaaninaa Suudii bitii durii
jijjiiramtee battee namni keenya lammiin Itoophiyaa tursatamee lammiin Itoophiyaa akka sareetitti arrabsamee foonni gaditti ilaalamee qaamni seeraa keessatti mana kana hidhaa jiru kana keessatti qaamni seeraa saree jedheen warrabsa isin horiidha jedheen warrabsa nama guddaa jira keessa hayyoota jira nama bisbeessa jira nama bara kana hunda hin arrabsan isin sareedha isin horiidha jedhanii warrabsan xiqqeenni kanaa gadi jiru xiqqeenni akka xiqqaataa jiru kanaa gadi jiru baay'ee xiqqaanneerra baay'ee xiqqatamneerra namni nu dubbatu hin jiru namni bakka nu bu'ee boollee lammii kiyya jedhee lammii kiyya hin dararanin jedhee nuuf mormu hin jiru rabbumaan nu morma malee kanaaf namni sammuu qabu namni yaadu naaf jedhee lubbuu fi akka hin dalagne naaf jedhee gara waan taane akka hin deemne namni afaan keenya dhaga'u hin dhageenye hunduu dhaamsa kana adaraa akka adaraatitti isiniif dabarsinaa deemtanii ibidda keessa hin seeninaa deemtanii maatii keessatti rakkoo keessa hin galchinaa deemtanii biyyas nama biraa nama iddoo biraa jiraatus rakkoo keessa hin galchinaa adaraa walitti dararruu warqama argee wayya nama hin arginirra dhaabattaa asumarratti ati yeroo hagam karaa kana deebiteerta yeroo kana jalqabaa keetii immoo hagana yeroo hedduu karaa kana deebitee jirta ani karaa amma karaa yamanii kana hin deemne garuu biyya kana namni hedduu jira namni karaa sanii dhufe namoonni karaa sanii dhufan hedduutu jira karaa kanan deemne garuu kan nama hojii waan jira rakkoo jiru hin argitaa hin dhageessaa waan karaa kanas ta'an hin dhageessaa hin argitaa kanaafuu bakka isaan dhufuuf deema biyya kana biyya Suudii kana haala jireenya biyya Suudii kana namuu argee jira jireenya biyya Suudii keessatti as deemanii miti itti as deemtee salphatu xiqqaatu kafaartee galuu malee waan irraa fayyadamu bakka hin jiru salphina keessa jira uummanni keessa as jiru warri waggaa 30 as jiraatu salphina keessa jira warri maatii asitti tobe salphina keessa jira maanguddoon keenya hayyoonni keenya warri asitti guddatan salphina guddaa keessa jiran xiqqeenya guddaa keessa jiran kanaaf kanarraa arguu hin dandeessaa jiru. Ammas kan dabalee si gaafadhu rakkoo hammana ga'e kana rakkoo guddaa olaanaa ta'e kana furmaanni isaa maali jetta akka keetitti furmaanni kun akkamitti ta'a jettee yaadda? Furmaanni amma uummata hidhamaa jiru kana ka alaa qabaa jiran qabinaa jechuun hin dandeenyu nama qabinaa jechuun hin dandeenyu kanaaf nama qabame kana mootummaan Itoophiyaa akka dhageenyuttis ka uummata fudhatuu dide mootummaa Itoophiyaatii jedhanii mootummaa keessatti rakkoo qabaa isaa kan fudhatu didee jedhanii kanuma dhageenya mootummaan namni hojii kana fudhachuu qabaa warri iddoo garaagaraa jiru uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiru sagalee uummata mana hidhaa jiru kana keessaa ta'uu qaba uummanni hidhaa jiru wallahi rakkoo hamaa keessa jiranii bakka jiru namu akkuma keessan kana iyyuu fi qaba mootummaan Itoophiyaa illee lammii isaa kana malee biyyi jiraachuu hin dandeessu yoo uummanni jiraate biyyi jiraatti kanaaf lammii isaa mana hidhaatti dararamaa jiru dubartii dararamaa jiru dubartii summii irratti deessu maanguddoota dararamaa jiru nama lubbuun isaa karaa maleedhaan bayaa jiru haala keessatti yeroo nama qaban nama hedduu rasaa sana ajjeesaa jiranii nama hedduu lubbuu dhabaa jira nama hedduu qaamaa miidhamaa jira nama hedduu caccabaa jira kanaaf mootummaan rakkoo uummataa kana itti dhagayamee yaadee ummata kanaaf furmaata gochuu qaba furmaata godhuu kan qabu amma mootummaa Itoophiyaatti malee nama biraatti mootummaan Itoophiyaa lammii kiyya nan fudhata jedhee lammii keenya jalaa dhiitanii jedhee lammii ofii kabachiisee yoo fudhate namni dorguu hin jiru mootummaan asillee mootummaan biyya kanallee itti hin kennu jechuun waan jedhuun natti fakkaatu rakkoon kan jiru isaan biraa isaantu isin kennuu dideenu jedhan yeroo tokko furmaanni isaa isaan bira jira jechuunis kan jennu kanuma mootummaan rakkoo keenya kana itti dhagayamee rakkina keessaan baasuu qaba. Ammas gaafii kiyya gara xumuraatitti deemee jira. Akka kanatu na hafee rakkoo kana bakkinaan kanatu jira. Ammoo yaada haaraa yaada addaa ta'e hin qabaa yoo jettan carraa isin ilaatee gara xumuraatitti deema. Yaadni addaa qabu hin jiru. Yookiin rakkina keessa jirra. Rakkoo addaa keessa jirra. Rakkoo keessa jirru jireenya mana hidhaa kana keessatti rakkoo keessa jiru. Lammiin keessa dararamaa jira. Furmaata wayiitu hin argate. Sababa tokko malee mana hidhaa kana keessatti dararamaa jira. Akkuma duratti jedhe wanni addaa nu qabnu jiru. Wanni nuti barbaadu lammiilee keenya keessatti akka tokko malee dararamu kana mootummaan
dhimma kiyya jedhee itti yaadee hatattamaan as keessaa uummata keessatti dararamaa jiru kana akka gara biyya isaatti galchu akka maatii isaatti galchu namoonni hedduun as keessatti yaadatumaa jiranii maatiidhaan gargaaranii biyyatti maatiin dararamaa jira. Namni asiin kun dhugaa dubbachuudhaaf kan biyyatti maatii hedduu horatu kan namoota maatii qaban hedduu jira. Abbaa ofii, haadha ofii, ilmaan ofii ala asitti waa funaannatee nyaachisuu jira. Kun hunduu irraa qabamee asii maatii isaatii waa dalagee waa ergu biyyatti galee maatii isaa wajjin jiraataa hin jiru. Biyya maatiin rakkina keessa jira, asiin rakkina keessa jira. Sababa kanaan namni hedduun as keessatti haga gara sammuun isaa gara biraatti jijjiiramuutti tajaajiluu hedduutu jira jechuudha. Namni sammuun isaa jijjiiramuu gara maraatti gara qollaalutti adeemu deemaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan waan kana hundaa itti dhagahamee hubatee namni isaa kana sababa tokko malee asitti dararamaa jiru akka gara biyyaatti galchuu dhaamsa sanumaaf qabaa jechuudha. Galatoomii ammas daballee sagalee keessan ta'uudhaaf Oromiyaa Global Media Corporation qophii ta'uu kenna isin hubachiifna. Magaalota garaagaraa akka argannetti sagalee isaanii baafnee dubbifneetiin qilleensarra oolchuudhaaf qophiidha. Ulfaadhu galatoomii jedhaa kallattiidhaan asirra dhuftee gaafii deebii kana na wajjin godhuufi. Daawwattootaaf hordoftoonni keenyaa Oromiyaa Global Media Corporation qophii sagalee uummataa kanumaan xumurraa nagaan turii isiniin jedha.